Non c'è problema, amico, non c'è problema, amico. Hold on, P, man. Sorry. Move back. Out the way, Rose, out the way. Out the way. You will get knocked down. Move. Yoo harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaan keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo hamma dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana tura akkasuma laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskraayibii godhin sabskraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp godaantota Somaalee ta'an Ameerikaa seenan akka biyya ari'uu dhaadachuu isaa yaaddoo uumeera. Keessumaa bulchiinsa Ameerikaa dhalattoonni Somaalee iddoo heddummaatan Minisotaa keessatti Somaaliyyuu irra darbee hawaasni Itoophiyaa yaaddoo irra bilisa waan ta'an hin fakkaatan. Sababni isaa ammoo dhalattoota Somaalee Ameerikaa ari'aa jechuun dhaadachuu qofa osoo hin taane bulchiinsi Doonaald Tiraamp imaammata bal'aa godaantootaaf yaaddoo ta'an diriirsuun hojiirra oolchaa jira. Dhuma ji'a sadaasaa kana bulchiinsi Doonaald Tiraamp namoota biyyoota 19 irraa gara Ameerikaa deemuun giriin kaardii argatan deebisee ilaaluuf ta'uu isaa ibsee ture. Tiraamp giriin kaardiin namoota biyyoota nu yaaddessu jedhaman irraa godaananii bal'ina irra deddeebiin ilaalamuu qabu jechuun hoogganaa tajaajila lammummaa fi godaansa ajajaniiru. Giriin kaardiin biyyoota akkamiitu irra deddeebiin ilaalamuuf tarree keessa galee jedhe BBC'n dhaabbata tajaajila lammummaa fi godaansa gaafatee ture. Dhaabbatichi labsii wixata darbee White House baasee eeruun Afgaanistaan, Kuyuubaa, Heetii, Iraan, Somaaliyaa fi Veenzuweelaa fa'aa keessa jiru jedhe. Kana malees Doonaald Tiraamp godaansa biyyoota hiyyeeyyii addunyaa irraa hedduminaan gara Ameerikaa godhamu dhaabbataadhaan akka dhorguu dubbateera. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp godaantota Somaalee Ameerikaa keessatti arguu hin barbaadu jedhe. Gara bakka irraa dhufanitti deebi'uu qabu biyyi isaanii waan tokkoofillee hin fayyadu jechuudhaan dubbate. Ani biyya keenya keessatti isaan hin barbaadu dhugaa isinitti himuu barbaada jechuudhaan hadheeffatee dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walgahii kaabinee wixata darbe irratti yoo kosii akka kana akka gara biyya keenyaatti seenan gochuu itti fufne Ameerikaan gara kallattii hin taanetti deemtii jedhe. Tiraamp itti fufuudhaan dubbiin jabaa Tiraamp dubbate kun yeroo aangawoonni immigireeshinii bakka uummanni Somaalee guddaan jiraatan Minisotaa keessatti qajeelfama bahee hojiirra oolchaa opereeshinii gaggeeffamaa karoorfachuun isaa gabaafamettidha. Aangawoonni isteeta kana keessaa lammiilee Ameerikaa baha Afrikaa irraa dhufan heera hin taane itti baanuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Minneapolis fi isteeta Paawul kan walitti magaalaa lakkuu Twin Cities jedhamuun beekamu addunyaa irraa bakka uummanni Somaalee eessayyuu caalaa guddaan jiraatanidha. Magaalaa lakkuu Ameerikaa bakka kamiyyuu caalaa bakka uummanni Somaalee guddaan jiraatu. Tiraamp yaada kibxata dhuma walgahii kaabinee televezyiinii sa'aatii tokkoof darbu irratti kana kan jedhan. Ani biyya keenya keessatti isaan arguu hin barbaadu dhugaa isinitti himuudhaaf eeyyan namni ta'ee hoo akka siyaasaatti sirrii miti jechuudhaan malu maaltu na galche dhimma koo miti. Ani biyya keenya keessatti isaan arguu hin barbaadu jechuudhaan dubbate. Somaaliyaan biyyi akkasumaan taate akkuma beektan waan tokko hin qaban cal'isaniitumaan asii fi achi deemuun wal ajjeesu caasaa hin jiru jedhe Tiraamp yeroo waa'ee Somaalee dubbatu irratti. Achi booda bakka buutuu uummataa kan taate Ilaanii Umar qeequu ce'an. Ilaanii Umar miseensa warra Dimokiraataa Somaalee Ameerikaa yeroo jalqabaatiif koongireesii keessatti filatamte yoo taatu Tiraamp waliin irra deddeebiin yoo walitti bu'an ni mul'ata. Ani yeroo hundaa ishee ilaala. Kan jedhan Tiraamp Ilaanii Umar nama hundaa jibbiti. Isheen nama dandeettii hin qabnedha jedhan yaada Ilaanii irratti kennaniin. Tiraamp erga waa'ee Somaalee dubbate asitti uummanni Oromoos yaaddoo keessa galuu namoonni achi jiran dubbataa jiru. Somaaleen Minisootaa Doonaald Tiraamp maaliif attaak taati? Maaliif jechoota isaaniin mallee arrabsoo addunyaa irratti akka Somaaleen salphattu, akka Somaaleen xiqqaattu maaliif taasise kan jedhu dubbiin akkamitti jalqabamte kan jedhu sababni attaak godhuu jalqabee fi maalidha kan jedhu tarmii jalqabarraa kaasee hanga tarmii isaa lammaffaa kanatti jechuudha. Doonaald Tiraamp akkuma beekamu American First warra nama jedhu nama immigraantii hin jaalanne dabalataan namoota amantaa keenya kana qaban isinuun beeytanii hin jaalatu. Kanarraa kan ka'e sadaffaa poointiin guddaanii Ilhaan Umar intaltii amantaa keenya qabdu poolitikaa keesseenuunis hin taaneef tootaali hin taaneef. Achirraa jalqabee attaak godhuu jalqabe Somaalee tan. Attaak godhuu jalqabee sababa lola Ilhaanii fi Doonaald Tiraamp jidduu deemaa jalqabamteen jechuudha. Lola jalqabameen isaan jidduu jalqabameeni hawaasni Somaalee guddoon addunyaarra jirtu salphattee diqqaattee ammaan tana Somaalee jechuun akka yakkatti ilaalamaa jira jechuudha. Somaalee jechuun ammatti yakka akka nama yakka dalagee tokkotti ilaalamaa jira jechuudha jara keenya.
Lammaffaa hawaasni Somaalee kuni jiruu isaanii keessatti long term planning qaban. Pilaana yeroo dheeraa waan tokko ittiin jiraachuu hin qaban. Fakkeenya biizinasa tokko yoo eegale abooruma dalaga malee borii 50 yookiin ammoo umrii kiyya guutuu ittiin jiraadhee tartiiban dalagee karaa seera qabeessan dalagee tartiiban biizinasa kana gadhaabee akkasitti yeroo dheeraadhaaf itti jiraadhee biyya kanallee ittiin guddisa kan jedhu kaayoo akkasii qaban jechuudha. Somaaliin akkuma beekamu namni beeku ni beeka. Biizinasa yeroo jalqaban waan irra dalagan malee waan borii bor maal taanaa maaltu nurra gahaa yookaan ammoo seera hordofanii karaa seera qabeessan biizinasa tokko gaggeessuun hedduutu ulfaata. Seeraan hordofanii fakkeessaniituma asii fi achi dhahanii rakkoo bor dhuftu ittiin yaadanii boru maal taana rakkoon nurra gahuu malu maalidha hin jedhan. Rakkoo isaanirra gahuu deemu san osoo beekanii ardhumaan tana ardhaa fi boru waliin dhooyinetiin hanga waan kan harkaa qabnutti waan qabnu kana waan dalagu jirru daara goonee dhabamsiifne taboru rabbitu qaba haa isii jedhee hawaasa agartee dalagaa fakkeenya dalagaa amma biizinesoota karaa mootummaa wal qabatu itti seenanii waan akka deekar home care artism group home karaa adda addaatiin jechuun biizinasa agartee fandiin yookiin ammoo maallaqni baasiin isaanii kaffalamu mindaan isaanii kaffalamu karaa mootummaarraa ta'u hunda ittuma seenaniituma saamaniituma har'a qofarraa haa jiraannu boor dantaa keenyaaf jedha waan boor haphiin ta'u hidhamuu mallaa rakkachuu mallaa biyya kana keessatti agartee rakkoo nurra gahaa kan jedhu yaadan jechuudha. Maallaqa achi keessa argatanis karaa seera qabeessan ta'e karaa seeraan ta'e waan saaman san ammoo biyyoota alatti baasanii investi godhan jechuudha. Kun kana jechuudha. Kun faaktii jiru namni mormuu hin danda'u. Pointiin guddaan isaan miidhe kanaa jechuudha. Sababa lolli ilhaanii fi Tiraamp jidduu deemaa ture irraa jalqabame gara hawaasa koomunitii Somaaliitti gadi bu'ee investigeet godhamaa turan jechuudha. Investigeet godhamaa turan jechuudha. Biizinasa isaan dalagan maal akka dalagaa turan bara koronaa agartee peendemik san American Children Feed Momarri kan jedhu san prograama san kan fandii mootummaan gadhiisee wanta godhaa ture saamuu isaanii billions dollar saamuu isaanii maallaqa saaman ammoo biyyoota alatti baasanii investiitiin godhuu isaanii namoota meeqaatama qabuu isaanii ni yaadanna jechuudha. Google irra jira kun waan mormisiisu miti. Kun hidhame kun biyyaa bahee maallaqa kaan harka qabanii kan biyyaa baafatanii Naayiroobii fi Turkii fi biyyoota garaagaratti investiitiin godhanii Ameerikaan jala deemaa jirti jechuudha. Kanarraa kan ka'ee tokkoffaa lolli ilaan irraa ka'ee gara hawaasa Somaalee gadi bu'ee bala waan isaan dalagaa jiran akka Ameerikaan jala seentee hordoftee yakkoota isaan dalagan illee irra gahanii daranuu rakkoo biraatiif saaxilaman taasisee jechuudha. Akka rakkoo biraatiif agartee saaxilaman isaan taasisee jechuudha. Kun kana. Nuti ammoo maqaa sababa Somaaleetiin wal fakkaannaa Minisootaa keessatti amma yeroo ammaa kana ifarratti yoo si drive godhu ifarratti argan ati Somaaleedhaa hattuudhaa koomini isin hattoota biyya teessanii deebi'a harka si darbanii si arrabsan wallahi jechuudha. Minisootaa keessa deemuun hedduu nama saafachiisa ammatti saalfannee jira mataa qabannee jira jechuudha. Sababa agartee rakkoo isaan uuman irraa kan ka'e saalfannee jira jechuudha. Hawaasni Somaalee kun hawaasa musliimaati amantaa takka waliin qabna haa ta'u Rabbi biraa fi ilma namaa biratti illee wanti isaan dalagaan isaan dalagan tun dalagaa fokkattuudha jechuudha. Dalagaa fokkattuudha. Dalagaa akka Somaaleetti illee Ameerikaa qofaa miti addunyaa kanarratti akka hawaasni Somaalee hin jiraanne taasisee jechuudha. Wanti Ameerikaan jalqabdi biyyoota addunyaa kun hundinuu Awurooppaan, Austraaliyaan, Kanadaan hundi isaanii ni hordofan even Afrikaan jechuudha. Waan Ameerikaatti irratti haa jiru kana biyyoota biratti illee irrumatti dalagan jechuudha. Ija addaatiin ilaalan jechuudha. Kanaaf asoo silaa agartee waan akkanarraa qusatanii bareeda. Hawaasni Oromoo ammoo kan agartee koomunitii kana keessa jirtan. Kan Minisootaa keessa jirtan hawaasni Oromoo namoonni biizinasa garaagaraa kan mootummaa walitti hidhaa dalagaa jirtan of eeggannoodhaan karaa seera qabeessadhaan dalagaadha maallaqa xiqqaa dalagaa agartee karaa seera qabeessa yoo dalaydan maallaqni ni dhufa akka boru rakkoo san irratti hin finne karaa seera qabeessan guutumaan guutuutti akka dalaydan asumaan dhaamsa isinii goona jechuudha. Warri sitiziina taatan paaspoortii keessan kaardii keessan kiisa waaleta keessan keessatti qabadhaatii always deemuun barbaachisaadha. Lammaffaa namoonni dallaarraan dhuftan ammaaf adireesaa ittiin mootummaan isin beeku jiraachuu osoo hin taane adireesa biraa akka jiraachuu qabdan asumaan dhaamsa isinii dabarsina.
Kun kana Rabbi nu haa tiksu bikeerfuu dhufee gadhaa isiniin jenna. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.